Ayyoo fi abboon keenjollee barumsaa abdiin qartuu biyyaa burqaaleen beekumsaa dhaloota barsiisaa isaantu biyyaa portaa gaaddisaa. Leelloo kottume nagaanan gaafanne garuu sirritti. Maaloo aadaa dhoqqoo. Yoo naammattee maal qaba? Leelloyyaan mufataan jira dhugaa aadaa dootti. Maalinni ijoolleen mana jirtu nagaan gaafattu jechaa jiranii kottume as dhaabadhuuti akkam jirtu ijoollee jedhin ijoollee mana jirtu hoo. Alibadi duuni alaa irraanfatu sinin irraanfatte hundi keessanuu akkam nagaa keessanii baga jiraattanii sinin jedhe. Tole. Egaa ijoollee leelloonis nagaa isin gaafattee jirti. Mitiira? Egaa torban keessan akkam ture? Torbii bareedaa akka dabarsitan abdii qabna. Leelloon erga nagaa isin gaafatteen booda immoo qophii qabu booddee isinitti maa jechaa jirti. Amma nullee tetteennee isinis mana teettanii fiffiiguun hin jiru. Qophii leelloo keenya ka torbee har'a itti fufna jechuudha. Hateennu mitiire? Hafuura fudhaa. Dadhabanii jiran ijoolleenis. Gara maa deemnu mee? Gaaffii fi deebii kanatti deemnee isa dubbisiin atiyyoo adaadhu. Naa kenniteera? Isa kanaati gaafadhu. Hibboo moo? Hibboo gaafadhu. Jaalattu hibboo? Ni jaalattu? Baay'ee jaalattaa hibboo? Mee hibboo jedhime? Hibboo soal isin jedhee maal jettee naa deebista? Hibba. Bareedduutiyya. Egaa ijoollee kan hordofaatiin jirtan qophii leellooti. Qophiin leelloo keenya ammaa hin xumuramne ammas akkuma itti fufeetti jira. Ijoolleen as jiranis ijoolleen mana jirtanis hordofaa akka jirtan abdii qabna. Amma immoo hibboo isin jaalattan tokkoon isin gaafadha. Deebisaa garuu waan argattan natti hin fakkaatu. Moo na jalaa laalaa jirtu isin? Atoo leellooyyee kan keetis akka hin laalle kanatti gaafadha. Tole leelloo. Garuu wanni ijoollee sirriitti beekuu qaban hibboon guyyaa hin eebbifamu mire guyyaan taphatamu garuu akka isin beektaniif jecha ijoollee as jiranii fi ijoollee mana jiraniifis ka gaafannu malee hibboon galgala yeroo maatiin walitti dacha'ee maatiin keessan yeroo buna dhugu isin immoo akkas teettanii hibboo wal gaafachaa yookaan maatiin keessan isin bira taa'ee hibboo isin gaafachaa akkasitti bartuu mitiira? Haa ta'u malee amma immoo leelloo bira teettanii qophii leelloo irratti hirmaachaa ijoolleen mana jiranis laala hibboo hibbifannaa jechuudha. Hibboo jedhanii gaafa gaafataman ta'an maal jettanii deebistume? Hibbaakaa. Ka biraa hoo? Hibiib yookaan hib jettanis deebisuu dandeettan. Ammaaf garuu hibboo. Ana jalaa deebisuu laata? Uleen abbaa koo. Waan beektaniif miti amma daftanii harka baaftan. Kan kun salphaadha isin hin gaafadhu. Maal jedheeyyu uleen abbaan koo naaf. Isan gaafadhu. Hibboo. Akka beektaniif hin beekne ilaaluufi. Yoo galu ala laala. Yoo bahu mana laala. Naaf beeka. Qorattanii
soqattanii ol baatanii gabbuutanii naannooftanii na argattu malee akkanumatti hin dhiisu lafa barbaada mana barbaada biyyan barbaada maal jedhee iyyuu gaafisa yoo galu ala laala yoo bahu mana laala naaf beeka indandaan jechuudha agartee buhaaraan jira mee ati hodha dafi gaafirraa naa kaata maal jedhee gaafadhe yoo galu yoo bahu qoradhu soqadhuuti qoradhu soqadhu ala galamoo mana gala lafarratti moo haqarratti lafarratti murandiigaa xiixa ni xiixa hin nyaatamu moo nyaatamu hay sirritti kaa cunfitee nyaatta dhugaa na nyaadhas nyaattas gaanfaree yaa rabbii kiyya argattee jirti leellooyyee dhugaanan aare Nyaachifte kaa. mee ka tokkoffaa kana gaafadhu leellooyyaati Tokkoffaan taa'ee gurraatti hibboo eni kaa leellooyyee siin deebisanii dhugaa ijoolleen hibboo baaka taa'ee gurraattiin si'a sadii okolee adiitti hirmamti. sa'ee gurraattiin sa'aan gurraattiin jechuun ni dandeenya si'a sadii okolee adiitti hirmamti mee firdoos leellooyyee deebisiif intiita xiix waaqarratti moo lafarratti lafarratti sa'aati saamoo lakkiin arganne biyya nufaa kennitu malee maalinni moo dabaree kennita leellooyyee ka biraatiif biyya kennu leelloo biyya siif kennu heddiim Dabaree haa kennu. dabaree nama biraatiif moo biyyan barbaaddu jechuudha leelloon mee isheedhaaf kenniif nan qoradha nan soqadha qoradhu soqadhu ala galamoo mana gala infiigaa intiitaa waaqarratti moo lafarratti jabanaa rabbana baay'ee gaariidha kaafee jiraa leellooyyee Tokko hafee jira. tokko hafee mee gaafadhu kaa Hibboo. Uleen abbaan koo naa mure. Hin dabu. Hin cabu. mee walirratti deebisaa isin hunduu maalinni waan beektan waan ta'eef hundi keessanuu gamana gaafiin isaa maal ture maqaa agarsiisa uffataa namni yoo agarsiisu akkam deemame mee akkamitti deemu akkamitti deemume eenyutu itti agarsiisa uffataa tole amma isinis achi siqaa isinis akkasumatti ka'ime asii kaateet achi geettee dhaabattee agarsiifteet sirritti as deebitee nutti as deebita tole hin eegallaa ati sina kottas tokko lama sadi sirritti deemu waaw as deebi ammas hin deebita me masih kita agarsiisa.
eenyutti fufuu danda'a? Waan ofitti fufi. Itti fufi. Wow. Aha. Deebi ammas lamaan hin deema. Qophaa'e. Malinnya kan dokter nih Vi, why? Oh, lamanin deh mama. Op. Nama si Torubi. Ambil yang kita Leelloyye waan ajaa'ibaa walaloo leelloodhaaf walaleesseen qabaanaan jechaa jirtitti kennu. Dafii itti kenni maanu. Kanooti ilaali. Maqaa keetirraa kaana. Maqaan kiyya Rayyaan Ahmad jedhama. Amma walaloo leelloof kan barreessin an qaba. Mee jedhiif mee? Walaloo walaleessaa gurra naaf ergisaa gurra qofaa miti afaaniin callisaa matarree walaloo koo leelloo koo. Daa'imman buhaarsii barnoota dabarsii afaan kee beeksisii duudhaa sirna gadaa oromoof deebisii leelloo koo ganama yookaan hirribaa dammaqnee teenyee si hordofna gammachiiftu oonnee jaalala siif qabaa jaalala ijoollummaa jabaadhu naaf cimi yeroon keeti amma leelloo koo simboo fi aadaa duruun waliin ta'anii burraaqa haasawaan taphachiiftanii jiraadhaa jabaadhaa hin dagatamtanii jiraadhaa jabaadhaa hin dagatamtanii. Deebi dhungadhu leelloo. Tole, faaruun barbaadaniisi. Leellooyyee. Ijoolleen faaruu qaban jiru baara. Maarree faaruu kana yoo itti nuti chammaa rakkoo qabaree adaadoo ko. Tole. Hodhaa meetti naa kennaa. Firdoos. Duraan dursee maqaan kee Firdoos Abdallaa jedhama kan isin dhiyeessu amma faaruu obboleettii yookiin hiriyyaa. Obboleettii tiyyaa sin jaalladhaa ani jaalala siif qabu laalii nama daalii hamaafamtuu tantee hin fedhuu dhaageetti hiriyyaan dhugaadhaa waahida jiruuti wal bira dhaabbatan rakkoo fi bal'ootti lubburraa wal yaadan akka nam tokkooti narraa sin fageessin haalli jireenyaati narraa sin fageessin haalli jireenyaati waan dhaggeeffataniif baay'ee. Leellooyyee tapha bareeddu takkan qaba qophaa'aa maal akka isinii fiduun beektani. Nan dhufa. Haayilaandii kana akkana deemtee barbaadde yoo argatte siin dhungadha. Tole? Kottu amma ija isii hidha. Taa'es. Dhaabadhu mee dura. Harka dhooftu fisiin. Tole? Ija hidhattee haayilaandii barbaadda sii galeemi? Mul'ata? Kottu amma na bira kottu kaa kottu as bira kaa. Tole leellooyyee laalaati amma. Laali. Amma mucayyoon bareedduun tuni ofirraa banuun hin jiru. Amma haayilaandii kana bakka tokko nan kaayaa fi ijoollee. Achi isheen immoo barbaadde argatti maqaan keenyu garuu. Sumayyaa eenyu? Jibriil keenyuti.
Achi booda hoo kennoon keenyuti beektaa? Mee natti hunda isaa sirriitti. Sumayyaa. Kana moo qofaa? Amma Haayilaandii kaa'u kana barbaadee ni argatta? Tole qophaa'e amma. Ofirraa banuun hin jiru. Kunoo kaa'ee barbaadi. Barbaadi keessa deemiti. Deemii barbaadi. Barbaadi sirriitti. Waa'ee argatte deemi mana keessa deemii barbaadi. Deemi. Barbaadi. Barbaadi kaa. Kunoo as jira kootu. Barbaadi. Anaa miti ka barbaadu Haayilaandii barbaadi deemi. Hin fudhanne dhugaa yoo kun harki kiyya duwwaadha. Deemi barbaadi. Geette dafii qabdi deemi barbaadi sirrii. Sumayyaa as jira as natti naanna'i. Achi deemi kunoo deemi duratti. Argatte kottu as gara leelloo achi deemi fuulduratti deemi kottu asirraa deemi argatte kottu asiin deemi kottu asiin kottu as barbaadi deemi akkas na bira hin jiru dhugaa. Lola nakakal. Lafarra jira dafi badhaasa qabda. Lafarra barbaadi kanarra jiraayi. Narra jiru. Dhugaa kunooti. Barbaadam qab. Argat. Argattemi kottu mooni ati amma asii harka dhaafii sirriitti deemi taa'i amma. Mooni ni bara deemte sirrii barbaada. Kuno si kaa'ee barbaade taa'ila barbaade deemi barbaade. Barbaade mooni. Leello. Barbaade mooni. Moniye sagalee kiyya dhagahi sagalee. Deemam. Isin dhiisaame sagalee dhiisaa. Amma harka kiyya hordofyaati. Bakka harki kiyya iyyuu deemtee barbaadda. Kottu Sumayyaa. Badhaasni kunoo kana. Kottu. Harka kiyya. Tole leellooyyee akkamsitti tolaa jira qophiin? Baay'ee natti tole dhugaa. Dhugaa ijoolleen akkatti taphatan argiteemi? Baay'ee. Qacaleedha ijoolleen hundi. Laalkaan barbaadu jalaa hin qabaa garuu ijoolleen xiyyeeffannoon isaanii Haayilaandii jalaa dho'ise san argachuudha. Sagalee hordofaa turanii baay'ee nama bohaarsa ture miti? Haamilee garuu kennineef ati maalinni? Kenniteemi?
leelloon isin jaalatti isin lamaanuu isin hundaa ijoollee mana jiranis dhugaa baay'ee si jaalatu. Tole ijoollee kan hordofaatiin jirtan qophii leellooti. Qophii leelloo kan guyyaa har'aa jechuudha. Akka isinitti tolaatiin jiru abdii qabnaa. Amma immoo tapha tokko taphachuuf deemna. Taphichi maal akka ta'e beektu? Qophaayaa isinis qophaayaa qophooftanii dafaa warri nyaataa jiraattanis nyaata keessan bakka keettan kaayaa bakka qulqulluu. Yoo afaan keessaa nyaata qabaattanis immoo dafaa liqimsaa. Qophooftanii isinoo akka dafaa qophaayaa. Akkasii miti garuu taphicha isheetu nu taphachiisa akkam akka ta'e hin beeku. Ijoolleen manaatis qophaa'anii leellooyyee qophaayatis. Qophaa'e. Tole. Harka keessan qopheessaa. Qophoofne ilaala. Akkana gootu ani morma jedhee yoo mataa qabadhees morma qabdu. Waan ati afaaniin jette qabuu qabna malee waan ati harkaan tuqxee miti. Harka keenya immoo akkam goona? Akkas dura. Tole ijoollee manaa sirri dhaggeeffadha. Maal jette seetan? Harka keessan akkasitti ni naanneessitu yoo ani afaaniin morma jedhee harka koon adda koo tuqe waan harka koo tuqeen osoo hin taane waan afaan kiyya jedhe san agarsiisuu qabdanii jechaa jirti. Taphichi eegalamuu fi 1 2 3 ija luka laalis nama sirrii dogoggoru. morma leelloon dogoggorre ansi ilaala bakka nama dogoggoru mee ana ilaala sirriitti naannessaa gaa funyaan anillee gantu qaba funyaanatti inti xiqqoo gabaabbattus xiqqishoodhaan tole an taphachiisu nan dogoggorsa dhugaa tole naannessaa 1 2 3 ija tokko lama sadii funyaan tokko lama sadii ija mataa qabattee dogoggortee jirti isheen nama tokko argannee jirra nama tokko naanneessaadhaa fidaafi tokko lama sadii ijoollee manaatiif tokko lama sadii adda ija leelloo funyaan qabattee leelloo dogoggortee jirti. Tole egaa ijoollee taphichi ijoolleen ciccimtuu waan taateef namni dogoggoru baay'een jiru. Kanaafuu ija yoo jedhan ijuma qabatu, gurra yoo jedhan gurruma qabatu. Yeroo biraa immoo ijoolleen akka isaan dogoggoran ni taasifna. Ija qabannee gurra jennaa, gurra qabannee luka jennaa. Achi booda akka isaan dogoggoran hin goonaa mira. Akkasii leellooyye. Taphattaanu ijoollee lama tapha xumuraa jechuudha. Ati bayi, atis bayi. Ayyoo fi aboon keenjollee barumsaa abdiin qartuu biyyaa burqaaleen beekumsaa dhaloota barsiisaa isaantu biyyaa portaa gaaddisaa leelloo. Tole amma maal gootanii nama tokkorra hin taa'aa. Achi booddee isiin hin tuttu qabattee deemteenii yoo deebite inni immoo itti fufa. Meeqa akkasiin qabattaniitiin deebtan immoo hin lakkoofna jechuudha. Tole tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet qabattanii of duuba siqaa. Siqif duuba. Dabare namni tokko irra kaaya kun deemaanii as deebi'a. Eenyurra haa taa'u? Eenyu haa taphatu isin lamaan keessa? Filadhaa isin lamaanis.
Inni haa taphatu irra keettaati. Eenyu haa taphatu sin lamaan keessa? Leellooyyee jalqabsiifna. Tole taphichi kubbayyaa kana qabatanii achi gaaniini deebi'uudha osoo irraan kufin jechuudha. Tole hin taa'uu ka isheetis? Gombisi. Tole qophaa'aa tokko ati siqe kakkas. Tokko lama sadi achi geettanii deebi'uudha. Kalachuutu kufneemi irratti dabaltuuf kubbayyaa gajjadiif bani irra kaa'e tokko irratti dabal irratti kun achumaa taa'u irratti tokko dabaliif deematti deemuu dandeetta irra kaa'e deeme immoo deemi irra kaa'e sadanuu haga ammaa ka ishee hin kufne irra kaa'e heedisi waaw ka ishee yeroo tokko kufee miti ka ishee dammi tole eenyutu caalaa jira? Walitti akkam buune. Wow. Haamileen keenya isin maal taatan? David. David. Saffisni immoo amma qabxii qaba. Dafi birra kaa'e. Hundaafuu isaan lamaanuu qaxaleedhaa miti leellooyye. Mee maal jettaan? Eebbisi. Guddaadha. Ammayyuu bu'aa akkanumatti. Qacalee wakko tole. Tole jaaladha tole. Tole gaa. Leellooyyee akkam qophichisitti tole? Qophichi baay'ee namatti tola. Tole. Egaa ijoollee isinis immoo qophiin kun akka isinitti tole abdii qabna. Garuu isaan daangeessee jira. Guyyaa guutuu isin wajjin taphachaa oollee nutti tola. Amma garuu sirba bareedaa tokkoon shushubbisnee qophii leelloo keenya har'a kanumaan xumurra. Nagatti. Leellooyyee nagatti dinka. Ayyoo fi aboon keenjollee barumsaa abdiin qartuu biyyaa burqaaleen beekumsaa dhaloota barsiisaa isaantu biyyaaf portaa gaaddisaa. Leelloo